Arkafune kabajamtoota fi daawwattoota chaanaala Ahmad Oro. Duraan dursee baay'ee isin galatoomfachuu barbaada. Namoonni haarofti subscribe gootan akkasuma namoonni share gootan baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Har'a immoo wanti irraa dubbachuu barbaannu waa'ee amantiiti. Addunyaa kana keessatti amantiilee hedduutu jira. Baay'inni amantii addunyaa kana irratti yeroo kabeekamee galmeeffame amantii 22. Amantii 22tu beekamee galmeeffame. Kan beekamin kan galmeeffamin ammoo hedduutu jira. Amantiin tokko ammoo amantii jedhamee galmeeffamuudhaaf jedha seerri jechuudha. Namni hordoftoota nama 150 ol qabaachuu qaba jedhan. Amantii jedhee galmeeffamuuf. Ati amma nama 150 olitti yoo qabu dandeetti san booda waan argitanitti yoo ka amantan taate amantii jedhee si galmeeffama jechuudha akka addunyaatti. Almuhim waa'ee amantii kana hedduu dubbisee amantiilee gosoota addunyaa irra jiran haga 10 wahii dubbisee sanniin keessaa ammoo kana ajaa'ibsiisee fi kana sodaachisee tu jira haga 3 siniif hima isinillee yamkin ajaa'ibuu dandeettan. Tole inni tokkoffaa amantii Arraa'iliyyaa jedhanii Arabeeffaan. Amantii kana kan hundeesse namticha biyya Faransaay tokko maqaan isaa Konood Foorinool jedhama. Namticha amantii kana uume lammii biyya Faransaayiti. Gaazexeessaa ammoo gaazexeessaa ture jechuudha. Konood Foorinool jedhama. Adeemsa keessa ammoo maqama isaatiiyyuu Raa'elitti jijjiire, yani maqaa amantii sanitti jijjiire. Wanti jarri itti amanan yookaan wanti inni namoota hordoftoota isaa ittiin amansiise addunyaan tun tan argamte namni bineensi kun hundinuu kan argame jira. Pilaaneetii biraa irraa wantoonni wahii dhufanii addunyaa tana hojjetanii nama as keessa jiraatu kana hunda hojjetanii deemanii jedhanii itti amanan. Mirga isaanii akka fedhanitti amanuu danda'a. Almuhim akkana jedhanii amanan. Amantii kana ka hundeesseef ammoo namticha kana. An akkamitti akka jara amansiise bichaan ajaa'ibsaa gammatitti. Tayyib amantiin itti aanu ammoo Sooboot jedhama. Amantii kana ka hundeesse lammii biyya Indunuuziyaati. Maqaan isaa ammoo Muhammad Sooboot jedhama. Amantii kana ka hundeesse. Isaan ammoo wanni itti amanan sochiilee garagaraatitti amanan. Yani amantiin isaanii ispoortii jechuu hin dandeetti. Laakiin gochi jarri godhan sun yani haga godhan irra akka nama asakkaruu ta'a jechuudha. Wanni gochi jarri jedhuudhaan salaanni jarri salaatan jechuudha. Torbaanitti yeroo lama salaataa akka amantaa isaaniitti yeroo lama salaataa yeroo lamaan kan ammoo sa'a tokkoof salaataa jechuudha. Amantii kana ka hojjeteef Muhammad Sooboot namticha jedhamu sanii jechuudha. Tole amantiin inni sadaffaa ammoo kun nama sodaachisa. Amantii biyya Hindii keessa jiru. Hinduu jedhanii warroota Hinduutti amanan beekanii miti. Egooriyaa jedhaman namoonni kunniin. Namoonni amantii kana hordofan Egooriyaa jedhaman. Warri Hinduutti amanu jarrillee Hindumatti osoo amananii Hindoositti osoo amananii laakiin warri Hindoosaa maal jedhanii Egooriyaa tanniiniin isin amantii kana diidanii jirtanii yani karaarraa baddanii jirtanii karaa deebi'aa jiranii maaliifi dhugama jarumatu nama sodaachisa. Tokkoffaa bakki jarri itti amantii kana oofatan akkasuma jiraatan iddoo qabriiti. Iddoo qabrii malee hin jiraatan warri Egooriyaa jedhaman kunniin. Lammaffaa ammoo foon ilma namaa malee hin nyaatan warri Egooriyaa jedhaman kunniin. Akkasuma wantoota ajaa'iba jarri dalagan keessa buqqee ilma namaa kana dhugan. Akkasuma bineensota garii kana osoma inni lubbuudhaan jiru qabanii mataa isaa nyaatan. Ani hoorarii ta'uu isaanii amantii dama hoorar yani vampaayirii ta'uun ooltan. Almuhim nama sodaachisan jarattiin tun. Ammallee amantii isaanii adeemsifachuuf ta'an reeffa baasanii reeffa kana marsanii reeffa kana irra erga dhaabatan yookaan erga ta'an booda waaqa isaanii kan itti amanan sanitti sagadaniif jechuudha. Yani haala kanaan amantii oofatanii jechuudha. Wallahi maaliif akkamitti akka jarri akkana yaadan hin beeku. Almuhim amantii nama sodaachisuudha Egooriyaan kun. Amantiin inni afuraffaa ammoo amantii waan isin guyyaa hunduu fayyadamteenidha. Wanni sun ammoo googiliidha. Nama googiliitti amanutu jira.
nama amantu miti deemiti search godhe nama Google-itti amanutu jira Google ma amma search ittiin godhan kana agartee Google-itti amanan maaliif itti amantanii jennaan waan hunda beekaa wanni inni hin beeyne hin jiru jedhan طيب amantii kana seenuudhaaf akkam seenta jarri website qaban osoo hin seenin seera kudhan qaba seera kudhan kan yoo hordofte website kan isaanii seentee warra Google itti amanu irraa taata laakiin kana jaabs akkamitti salaatan Google yaa Google jedhanii wajji salaatan bicha akkam akka salaatan hin dhabe yani soqee hin dhabe almuhim warra Google itti amanu yoo barbaadan immoo bal'inaan namoota namatti amanantu jira yani nama fakkeenyaaf taphataa duniyaa beekamaa zamana isaatitti Maradona ka jedhamu jira nama isatti amanutu jira nama Peleetti amanutu jira almuhim kana caalaa nama ajaa'ibsiisutu jira har'aaf ammoo kan ajaa'ibsan kanniini gabaabsee siniif hime yoo ka barbaadan ta'e ammoo natti himaati wajjin irratti taznaannana jechuudha yani irratti ka taznaannanidha akkamitti namni waan akkanatti amana yani sammuun namaatu hin taqabbalu almuhim videoon har'aa kana fakkaata video biraatiin haga walitti deebinutti nagaannaaf tura yoo isinitti tole like share subscribe gochuu hin dagatina tanuma xumuree jira